تلفونك. أي لايف جرى أمان تنركاسني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يويا دعوتك كنجلة موفي كبجمو. أيانا إيد الأضحى كبركم تكو في دب أفوري في أفورتمي تكا بقربيني نغاني نوغه جنة كسوما قمنا كسوما كن كن شي عبد الرحيم دويوتي إمام مسجد توحيد مسجد أورمو كمقالة سين بول مينيسودا كستو أرقمو waan ayyaana Eid Arafaa irra haasa'uu deemna, waan sochii biyya keessa ka qeerroo irra dubbachuu deemna, waan hedduu kan haasa'uu deemnu warri yuutuubii fi feesbuukii irratti nu daawwachaa jirtanii sagantaa kan qoqqooda faffacaasan waliin nu gaya jechaa asumaan gara sagantaatti baga nagayaan dhuftan isiniin jenna. Sheekh Abdurrahiim Dooyyoo imaama kenna gara qophii kiyyaa baga nagayaan dhuftan jalqaba. Baga nagaan nu eegdani maashaallah kadiiroo keenya agartee dhugatti hedduu hojii boonsaa hojjechuu jirtanii hojii nama gammachiisu baga nagaan nu eegdan isiniin jedha baarakallahu fi carraa kana agartee wal arginee waliin mari'achuu guyyaa guddaa kana irratti guyyaa barakaa qabu kana irratti wal arguun keenya hedduu guddaa osoo yeroo maraa wal agarru bakka kanatti amma guyyaa kana Eid guyyaa gammachuu kana keessa waliin dhufnee waliin mari'achuun hedduu waan gaarii jeetiin gammachuu guddaan qaba baarakallahu fiik. Kana Sheekh Abdurrahiim anilleen isin argachuu kiyyaa fi guddoo gammachuutu natti dhagama keessattu jechuun barnoota irraa akka nu barsiiftanii jalbultii guyyaa ayyaana Arafaa biyyi garittuu Arafaan seenee jira wal agarree dhaamsa hawaasaaf ta'uu dhaamsa warra musliimaatiif ta'uu Oromoo bal'oof ta'uu dhaamsa waliigalatti ilmi namaatiif ta'uu nu barsiisuu fi nutti dhufuu keessaniif hedduu isin galateeffadha. Gara marii harrattuu dabarraa mariin kun karaa miidiyaa hawaasummaa feesbuuk fi yuutuubiin darbaa jira. Sheekh Abdurrahiim itti seensaaf akka nu gargaaruu fi ayyaana Arafaa yookaan Eid al-Adhaa kan jedhamu kun akkamiin kabajni isaa jalqabee guyyaan kun maaliif kabajama guyyaan kun islaamummaa keessatti akkamiin yaadatama waan jedhuun seensa nu haa ta'uuti haga namni dhufutti. Tole inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كبجمتوتا دغيفتوتا كينا بكجرتنيتين هردفتوتا غرتي ميديا غرتي كدير إلمو كديرو إلمو نمنرغتي دغتين اكتيفيستين أمانتنا دغانا من حواسني كينا غور قبتي دغيفتا جيرو Diqqaaf guddaan agartee oduu ijoo oduu babal'oo oduu agartee ijoo taate karaan argataa jirruun karaa kana ta'uu ni beeytanii baga rabbi wal nu argisiise jenna miidiyaa kana irratti hordoftoonni isaatii fi eegas akkasuma warroonni miidiyaa kana hordoftanii fi dhageeffattoonni isaanii bakka jirtaniin nageenyi rabbi isinirra haa jiraatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jedha. Akkasuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala Eid agartee bara 1441tiin Eidul Adhaa ka jedhamuun baga rabbiin isin gahe ummanni addunyaa jirtan hawaasni muslimtoota bakka jirtanitti baga gammaddan isiniin jenna. Warra jala bultii akka addaa kana nuuf boruu ta'uufillee baga rabbiin isin gahe isaaniin jenna. Wanni guddaan inni kun Eid biraatiin adda ta'uuf inni kun Eid jabaa islaamummaa keessattiin bakka guddaa qaba. Wanni inni bakka guddaa qabuuf hojiin isa keessa hojjetamus hojii hedduutu jira. Namni agartee wayita hajjii deemu wantoonni inni godhu dalagaan inni dalagu dalagaa hedduu dalagaa islaamummaan nama itti ajajje keessa guyyaan kun guyyaa isa guddaa jedhama. Yawman nahr jedhama. Guyyaa nama har'aa akka kurnyaffaa kun guyyaa qalmaa jedhama. Guyyaa wareegni qalamu jecha. Guyyaa namni udhiyyaa qalu jecha. Guyyaa jamaraata darbatan, guyyaa boolloowwan darbatan, guyyaa mataa haadatan, guyyaa kaleessa agartee akka kaleessa galgala arafa dhaabatanii Muzdalifa bulanii har'a ammoo gad deebi'anii Mina bakka jedhamtu qubatanii ganama yoo lafti bariite boolloo bakka jedhamtu san darbatanii achiin booda gad deebi'anii rifeensa haadatanii ofirraa guyyaa sadiif agartee ibaadaa achitti ka godhan guyyaan kun guyyaa akkasiiti. Hajjii keessattiin guyyaan agartee arkaan islaamummaa keessaa shanaffaan isa kana jecha arkaan agartee hajjii kana. Hajjiin kun waan hedduuf keessa qabata. Wanni inni guyyaawwan kun buliin kunyan dabrite kun bulii guddoo jedhamti islaamummaa keessatti. Ashrun min Dhul-Hijjaa jedhamti. Buliin kunyan tun bulii dalagaan isii keessa namni dalagu ta khayrii
dalagaawwan biraata isi qixxooftuun jirtu jedhe rasuulli alayhi salaam. Yoo nama karaa rabbii keessatti bahee lubbuu ofiillee dhabee qabsoof bahee duniyaanillee bahee duniyaa sanillee osoo hin argatin osoo duniyaan sunillee hin galin innillee hin galin nama ajrii san argatutu khayriiwwan guyyaa tana keessa hojjetanitti qixxaaha jedhe rasuulli alayhi salaam. Kanaaf guyyaa guddaa guyyaa rabbiin qur'aana keessatti ittiin kakate wal fajri wal layaalin ashri jedhee rabbiin irraa dubbate. Kanaaf bakki guyyaan kurnyan kun bakka guddaa qaba islaamummaa keessatti, bakka hagana hin jedhamne qaba islaamummaa keessatti. Kanaaf wanni as keessa dalagamu sooma keessara, hajji keessara, sadaqa keessara, waan agartee akka amma jenne kan arkaan islaamaa arkaan hajji cufti ka dalagamu guyyaa kana keessa waan argamuuf akka islaamummaatittiin guyyaan kun bakka guddaa qaba. Inni guddaa ka jedhamu iida ramadaanaa kan namni amma yoo laalan iida ramadaanaatiif kana yoo bira qabde namni iida ramadaanaa san irra jabeessa. San irra maaliif bulii soddoma waan qooqa taa'eef jecha waan soomeef jecha guyyaa kan akka malee gammada yoo soomayu. Kana ammoo kasilaa gammadu malan guyyaan guddaan ammas guyyaa Arafaa ka jedhan kun guyyaan agartee namni Arafa dhaabatu bakka amma agartee Arafa lafa jedhamtu san dhaabbatu. Namni diqqaa guddaan achi wal gahee mootiin achi wal gahee ka wanni inni jedhu takkatti ka wanni inni dubbatu takkatti ka huccuun inni uffatu waa takka waliin caal ka namni mootii fi dura taa'aa fi agartee duubaan agartee ra'iisaaf mar'uusni illee wanni murtii wal qixa ka taate inni kuni guyyaan sun guyyaa jaba guyyaa agartee shayxaanni lafatti gangalatee booyu guyyaa rabbi gabroota ofii ibiddarraa ataqu guyyaa namni yoo du'aa'ii kadhate rabbi isaa awwaatu waan ati kadhatte rabbi isaa kennu guyyaa kana keessa jira. Kanaafin guyyaa kana soomni guyyaa kana tokkochaa fakkeenyaaf har'a soomaan oollee namni muslimaa kulliin guyyaan kun tokkochi maasiyaa waggaa lamaa namarraa haqa maasiyaa waggaa dabreetiif waggaa dhufuullee namaa dhiisa dheer maasiyaa didiqqoo tasirraa argamte dogongora didiqqaa rabbiin cubbuu didiqqoo rabbi namaa dhiisa. Guyyaan kuni waan akkanaa kana fakkaata dhugatti yoo laalte hedduu waan guddaa jecha bakka guddaa qaba. Baarakallahu fiika diroo kenna. Sheikh Abdurrahim Doyo Imama Masjida Tawhid ka magaalaa St. Paul Minnesotatti argamu ibsa hagammanuu kennuu jirtuu fi maqaa kiyyaa fi daawwattoota hedduu si galateeffadhaa gara gaafii biraattuu dabarraa. Ayyaani Eid al-Adhaa kun yookaan ammoo ayyaani Arafaa kun ayyaani kun maqaalachuun beekama. Maaliif akka inni maqaalama ayyaama mul'atu nutti himuu dandeetta gara duubatti. Wanni inni ittiin beekamu keessa salaata Makkaa magaalaa Makkaattu godhame hajji ka jedhamu ka guyyaa borii salaatamu kana jechuun duratti dubbattee jirta. Hajji guyyaa 10ffaa Zulhijjaa ji'a kan keessatti guyyaan hajji kun guyyaa akka malee guddaadha. Arkaanuu Islaam waan rabbiin nama muslimaa irra eegu dirqama shanaanii yoo ka rabbi si guutatu keessaa tokko wanni kun barana hajjiin kun sababa dhukkuba koronaa jedhamuun vaayirasii koronaatiin biyya Makkaa kan keessallee namni akka duri miliyoonii 2 olii wal arguun hagsa wal arguu hin dandeenye biyya nu keessa jirru ka Ameerikaa kanaa fi Itoophiyaa biyya hedduu keessatti sababa dhukkuba koronaa kanaanii salaatii jamaadhaan salaatan gareedhaan salaatan tuutan salaatan sun baran hin jiru. Yeroo dhukkubni koronaa kanattu hajji baranaa kabajaa jirra. Eid al-Fitriin baranalleen akkasuma keessa ture. Wayitaa kan ammallee Oromiyaan duuli bal'aanuu irratti banamee qeerroo fi qarreen Oromolleen qabsoo keessa jirti. Hogganansi qabsoo Oromoo hedduun hidhaattuu jira. Ummati muslimaa keessattuu Oromoon ayyaana kana akkamiin dabarsuu qaba? Ayyaana kana akkamiin warra hidhamanii warra qabsaa'otaa kan ammaanta meedhaa jiran sagalee ta'uu dandeenya. Akkamiin du'aayii akkamii goonee dhukkuba koronaa kabalaa hamaa kallee rabbiin nurra fuudhee barduuf Eid al-Fitrii kenna salaati kenna kajamaattu deebinee Eid al-Adhaa kennallee jamaan akka sadaannu islaamii warri muslimaa ka amantii kan hordofa du'aayiin akkamiitiin guyyaa kan dabarsuu qaba Sheikh Abdurrahim. Maashaallah baarakallahu fiika. Guyyaan walumaa galattiin inni bara kanaa sababa koronaatiin rakkoon gurguddaan addunyaa mudatee jira. Bara taree Ramadaana taree masjida kana keessatti salaanne hin jiru. Mana salaateen ijoollee tiyyaan waliin ijoollee tiyya lamaan qabadheeti haadha manaa wajjin manatti salaate. Nama 4 qofa salaachise masjida keessatti. Masjida 4 salaachiseeti nama 4 qofa masjida salaachisee nama 4 sanuka gargar dhaabatu hawaasa keenya jecha. Akkasittiin du'a eegas manatti illee galee ijoollee kanneen mana salaachifne jecha.
rakkoo akkasii keessa dabrine koronaa waan akkasiitti nama godhe amma ammoo agartee akkuma agartu barana hajjiin bara taree hajjii turre ani bara taree hajjii achi ture nama miliyoona 2 ol ka ta'u miliyoona 3 ka ga'utu achitti argamee hajjii san geggeesse barana nama kuma takkallee hin ga'u jedhan namni hajjii irratti argame nama kuma 10 jedhanii tilmaamanii turanii waan akkasiitu ayyaama jedhanii sunuu karoora agartee of eeggannaa adda addaatiin godhame san keessallee taree amma namni maal hajjiitti argame nama kumallee waan gahu hin fakkaatu hedduu waan agartee subhanallah waan guddaa kunis argamuun waan guddaa ammoo rabbi subhanahu wa ta'ala faraja fidee bal'innatti rabbi nu deebisee hajjiitti illee rabbiin ummata deebisee ummanni illee walit deebi'ee waliin salaatu rabbii kenna hin kadhanna kajeelluma guddaa qabna koronaan kun addunyaa jijjiiree nama jabaa ofiin jedhu mara jabooma irraa fuudhee nama humna qabu mara humna isaa agartee ofirraa qabuu dadhabee waan baay'ee irraa argine waan koronaa kanallee nama jabatu rabbii jaba jira jechuu nu barsiisee jira ummanni duruu rabbii jabaa warri qabate rabbii warri beeku waan nama olis rabbi jira jechuu waan beekaniif du'aa'ii kadhannee sanis karaa saniin rabbi faraja nuu fidee haganayyuu gabbaanee wal arguun haganayyuu gabbaanee walit dhufuun ummanni Oromoo yeroo rakkoo cinqaa tana keessatti yeroo rakkoon akkanatti biyya qabatte kana keessatti rakkatee walit dhufuun isaa kunuu sanirraa agartee galata rabbii jennee rabbii keenya galatoonfanna walumaa galattiin waa'een koronaa waan akkasitti ilaalamu haa ta'u du'aa'ima kadhanna wanni goonu waan hin jirreef dawaalleen hin jiru jedhanii rasuulli alayhi salaatu salaam namni qadara irraan dheessu jedhan qadara waan rabbii namarra kaayirraa dheessuu hin dandeettu walaakin haa jennu malee الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء أجي رسول الله دعايتنا قدر وان جدام وان أغرتي انجرامي وان نمت ربي في دويو وان نمر ديبسو دعاء إجان دعاين توني الدعاء ينفع لما نزل وما لم ينزل وان أما بؤين مرة جرو في الله دعاين فايداك أبدي وان غنا نمت بؤو في الله دعاين فايداك أبدي كناف دعاء مالي وان نباس نجرو كدا ربيتي أنا كدا ربي واميت ري أمتا غرتي قويا واميت ري كوتا دين دعاي غونا غنا جرتا مرة مال جنان تو يو دغما ياني سين قبتير حديث حغمي حغم دبدي namni yaanni itti jiru karakkoon itti jirtu karabbalaa tanurraa fuudhu jettu kakkoottaadheeni eegasi namni yoo san gariin sooma gariin agartee dadhabee namooti kan dhufe alhamdulillah nama dhufe san wajjin du'aayii kadhanne ammas sanumatti jirra rabbii koronaa nurraa haa qabu ammoo yoo as deebine gara ummata keenyaatittiin ummanni keenya dhibeen koronaatu dhibee yaadaa ta'ee dhibee nama yaachisu dhibee argitee hadhaan tan addunyaan irraa gaddite warri qabeenya qabus irraa gadde warri agartee duniyaan humna qabdu ta hospitaala qabdu ta mana yaalaa qabdu ta doktora gayaa qabdu ta irraa gaddite akkasii keessa jirra yeroo kana keessatti ummanni keenya kumaatamaan miliyoonaan agartee namoota dhibbaatamaan agartee bakka takkatti oofanii akka hoolaatti akka horiitti bakka takkatti hidhanii dhibeen koronaatiif ummanni yeroo saaxilaa'u keessatti ummanni keenya waan jennee waan dubbannu hin beeku nama dhiba agartee dhugaa rabbi hedduu nu dhiba garuu rabbii guddaa kawaa danda'u harkaa qabna saniif du'aa isaanii goona ummanni keenya akka inni itti dabarsu haala jajjaba dhibeen koronaa dhibee nama gaddisiisu dhibee nama yaachisu ammoo yoo as deebine ummanni keenya waa hedduutu gadda hedduutu isaan irra qubatee jira jalqaba agartee wareegama Haacaaluu Hundeessaa irraa jalqabee ilaa haga agartee namoota hedduu karuun isaa baddeetitti akkasuma agartee rakkinni adda addaa ka biyya keessa uumamee qabeenya gaaga'ama qabeenyaa haa ta'u gaaga'ama agartee lubbuu namaa haa ta'u kanaan rakkinna isaan mudateen akkasuma agartee hooggantoonni isaanii ummanni hayyoonni Oromoon qabdu mana hidhaatti guuramee hidhaa keessa jiraachuun gadda gugurdaa ummanni Oromoo ammaan tana keessatti kufe keessa isa tokko isa korona irratti dabalamee jechuuki kanaaf falli isaa maal inni falli isaa kadhaa rabbiiti wanni biraan jirtu lammaffaan qabsoo ummata Oromooti falli biraan jiru tanuma lamaani du'aayii rabbi kadhachuutii fi eegisii duuba qabsoo ofii ummanni itti fufutu faraja kana fida jecha namni argitee wanni godhuu qabu akkaataan isaan itti geggeessan haalli dhibaadha akkuma asittis geggeessaa jirrutti haga danda'ameen ummanni uf eeganii waan eegumsa isaanii wiqaayaa agartee protection isaaniif godhamu waan godhuu danda'an godhanii uf eegaa iidallee akkasumatti haa geggeeffatanii iida gaddaa iida agartee boo'insaa iida agartee gadaddoo kamaatiin abbaa manaa hidhaa jiru ka warri agartee gandatti iida baafatu ka firri isaa namni marti hidhatti saabatee yookiin maatiin namni hagamii irraa du'ee ka qabeenyi irraa badee nama hagamtu gadda keessa jira ammaan tan
inni kun iida gammachuu ta'u waliin ummata kennaaf ummata oromootiif iida gammachuu hin fakkaatu iida gartee akkanaa gaddi akkanaa isaan irra dhufee hin beeku yeroo gammachuu keessatti ammoo abshiruu isaaniin jenna rabbi subhaanahu wa ta'ala inna ma'al usri yusra eega cinqaati eega rakkooti eega ta'abaati bal'inni dhufuun oolu ummata kennaan obsaati qabsoo keessanitti fufaa isaaniin jenna baarakallahu fiik. sin dhaga'u yoo na dhageette sin dhaga'utti hin jiru sagaleen kan keenarraa cufamee jira waan ta'e hin beeku. Anattu dogongoraan cufe. Sheikh Abdurrahim yaamna dhagaa jira. Yaa Sheikh Abdurrahim hedduu galatoomii akkuma atuu dubbatte du'aayin akka malee mu'umintoota barbaachisaa du'aayin nukleerii mu'uminaa jedhama jechuun rabbi akka koronaallee cunqursi biyya keessa jirtullee nurra fuudhu ummati yookaan hawaasii muslimaa akka du'aayittuu jabaatu abdacha. Kanatti ani gaafini ansi gaafachuu barbaadu iida baranaa kana dhukkuba koronaattu jira cunqursa mootummaa Itoophiyaattu jira ayyaana kana kabajaa qabsoofnaa qabsaawaa ayyaan iida rafaa baranaa kabajannaa jechuudhaan qeerrooni ayyaan kanattu aansee torbaan dhufirraa kaasee Oromiyaa guututti sochii diddaa gabrummaa dabsee jira. Sochiin kun karaa cufuu dabalataa, laguu gabayaa dabalataa waan hedduuf qaba. Marsaa tokkoffaa keessattuu gaafa Hacaaluun ajjeefameen duubatti hooggantoonni Oromoo gaafa hidhameen duubatti biyya san keessattuu gaagamiinsa qabeenyatii fi lubbuu nama hedduutu dhaqqabe. Waan dhaqqabe kan irratti jechuun islaama maqaa balleessuu, islaama maqaa xureessuu, duula farri islaamaa guddaattu miidiyaa hawaasummaatii fi mootummaa Itoophiyaatti keessatti godhamaa jira. Warri mootummaan Itoophiyaa deeggaru kan akka Daani'eel Kibretfaati. Ammallee warri farri musliimaa kunniin duula maqaa balleessii guddaa uummata islaamaa irratti oofaa jiran. Akka islaamii bakka amantii biraa gubetti akka nama amantii biraa hooggantoota warraatii fi warra amantii biraa hordofu miidhetti qaaletti ijjeesetti akkas fakkeessanii biyyalaa kanatti koongireesii Ameerikaa miidiyaa addunyaa warra hedduutu himaa jiran. Amma nu tokkummaa Oromoo akka maqaa amantiitiin hin diigne dhaamsa tokkummaa dhaamsa Oromummaa dabarsuu barbaanna. Qeerroon Oromoo keessattuu ka ammaan tana falmii tana finiinsaa jirtu ka xumura gabrummaa fiduu qabdu wal dandahiinsa amantii bakka amantii eeguu irratti wal tiksuu wal hubachuu haada Oromummaatiin walitti ilaalchisee dhaamsi qeerroo biyyaatii fi dabarsitanii yoo jiraate asumaan carraa isinii kennuu barbaada Sheikh Abdurrahim. Barakallahu fiik. Dura dursinee dhugatti qeerroo galanni ka rabbii guddaati ka agartee ummata keenya dammayse qeerroo lubbuu ofii kennanii qeerroon gaachana biyyaa ta'an ummata agartee kennaaf lubbuu ofii kennanii ummataaf haa dabritu warri jedhan warri lafeen isaanii caccabdee gaafaan agartee biyya dhaqe gaafa asiin dura waggaa gaafa ummanni wayyaanee irra jiru san gaafa warra gammoojjii ummata baalee isaan lafarraa buqqaan biyya sadee deeme gaafa komaandi poostiin jiru san biyya dhaqee gargaarsa isaanii geessa jedhee ummata lafeen isaanii cabde bakka qabrii namni 20 way itti awwaalame bakka takkattiin dhaqee arge baale keessatti warroota akkasiisan rabbi jazaa isaanii haa kafalu jannataan qabsoo tana ruhii ofii kennanii ummata kanaaf haa dabritu warra jedhee ammas agartee qeerroon haa galatoomtu ba'dallahi azza wa jalla eega rabbiiti amma duulli nutti baname duula guddaa duula isa keessatti yoo ummanni Oromoo wal qabate itti najjahu itti hoffolu itti milkaa'u jedheetiin laala yoo ammootu ummanni keenya bakka tanatti addaan ka cabu taate addaan ka badu taate kufaatii haganan jedhamne ummata Oromootiif ta'a jedhee laala kan akka hin taane ummanni Oromoo amantiin agartee wal amantiin amma islaama wanni qopheessaa jiran ijoollee islaamaa taafaan dubbattu taafaan beeytu waliif fidanii mana gubdullee mana isiin gubdus qopheessaa Allahu akbar jedhaa gubaa jedhaanii Allahu akbar jechuu san waraabanii kunoo ashabaaritu islaamatu nama fixaa biyya guba ka jedhu treeningiin adda addaa qophaa'aa jira jechuu ni dhageenya karaa miidiyaa adda addaatiin akkuma qara feekiin dalagamte jechaadha. Ammatti ummanni muslimaa gaafa biyya Gondar keessatti masjiidni guba ta'aa ture
ummanni qeerroon Oromoo charchii fi masjidaa fi waan adda addaa eegaa ture. Bira dhaabatee eegaa ture lubbuu ofii kenne. Wanni ani isaaniin jedhu hadhallee qeerroon Oromoo mana amantii, nama amantii, waan namaa, waan tokkollee akka hin balleessine, bishaanillee akka hin jiisine, eeggomsa isaan barbaachisu godhuu akka qaban isaaniif dhaama. Tokkummaa ofii cimsanii akkuma kalee tokkoomanitti kaleessa Oromoo wanni addunyaatti fide. Kaleessa Oromoo wanni bakka jabeennaa isaan fide. Addunyaa gurra itti kennee dhageessise. Eegasii wanni agartee Oromoon kun adaa ummata dhugaati, ummata haqa barbaadatu jecha addunyaan isaan beeyte tokkummaa Oromootiin. Oromoon walii galuun, Oromoon amantii wal qooduu dhabuun, Oromoon bakka jirutti wal bira dhaabachuun. Har'allee yoo Rabbiin bakka kaleessa isaan dhoyse, bootaa kaleessa Oromoon itti dhokatte, Oromoo namni gurra jala qabu dhabame, sanitti deebi'uu yoo barbaadan malee gabrummaan ammaan booda dhuftu ta Islaama qofaatii miti. Islaamni qaraa Rabbuma qaba malee takkuu nama isaa dubbate hin qabu. Islaamni biyya Itoophiyaa keessa jiru takkuu waan isaa namni hin dubbanne. Isaafillee namni yaade hin jiru. Qabeenyi isaas nama hiyyoomataa ture. Barumsa keessatti uummata duubarra ture. Nama hiree hin qabne. Nama agartee faakaaltii babbareedaa, faakaaltii gugurdaa, ka medikaalaa, ka agartee loo, iskuul agartee eenyu kennaa turan, uummata akkamiitii kennuu turan. Uummanni muslimaa duruu Rabbuma qabaataa ture. Har'allee Rabbuma santu isaan eega. Abbaan fedhe dharaanillee haa deemu. Dharti tun hin najjaatu. Wanni uummata Oromootiin jennu yeroon tun yeroo dur tarteen garagara, yeroo ammaa yeroo agartee durii diina ati ofirraa eeydu qofatu, diina ambaa alarraa qofatu, diina ambaa ofirraa eega uummanni keenya. Har'a sabuma tokkochatu, ummatuma tokkochatu, ummata kalee waliin qabsaa'eetu faallaa walitti deebi'ee wal rakkisaa jira. Kuni miidhama guddaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata takka nasrii yoo irraa fudhatu, gezeen Rabbiin ummata takka gama agartee kabajaa isaanii kenne irraa mulqatu yoo idduu isaaniititti wal dhaban. Yoo idduu isaaniititti wal dhaban. Istoorii takkan si himeetiin gabaabsee bira kutaa agartee akka agartee Islaamaatitti gazwaa Uhudii ta jedhamtu lola Uhud irratti argamte idduu muslimtootaatii fi warra yeroo cufayyuu namni nama duulu namuma bada. Abbaa fedha Islaama duule, Kiristaana duule, ka fedhe waa duulu. Akkaataan ummanni suni yeroo duraanii tokkummaan qabsaa'anii bakka takka walii galanii lola seenan. Rabbiin tumsa kenneef. Xiqqoo jedhaniiti eegasii baqaama bilisoomnee jirre jedhanii akkuma uummata keenyaa kana. Amma hachi bilisummaan hin barbaachisu, already nu bilisoomnee jirre jedhanii warri gariin sahaabaan gariin ajaja rasuulaa fudhachuu didan. Waan rasuulli jedheen ergama geessuu didanii jennaan Rabbi komatee warrummaan duraan hinjifatame kun deebi'ee kufe. Deebi'ee kufe agartee deebi'ee kufee kufnan haganan jedhamne kufee lubbuu nama gamii dhabe. Kanaaf wanni nu jennuun uummata keenyaan rakkoon ammaan booda dhuftu jabduu waan taateef tokkummaan uummata Oromoo, tokkummaan hedduu hawaasa Oromoo, kiristaana haa ta'uu, waaqeffataa haa ta'uu, muslima haa ta'uu, wal jabeessanii wal bira dhaabatanii waan waliin godhuu qaban irratti, waan wal gargaaruu qaban irratti wal gargaaranii yoo wal bira dhaabatiin yeroon tun yeroo akhtar waqti fi agartee uummata keenyaaf yeroo diinni afaan banee miidiyaanis homa san dubbatu. Islaama duulu jechuun ma'anaan isaa Oromoo duulu jechuu cinaa biraatiin. Islaama duulu jechuun hadha ijoollee agartee Islaamaatiif ijoollee kiristaanaa waliin buusanii Oromoo amma saba saniin kana godhuun akka ummanni Oromoo sunillee deebi'ee gurmuu hin qabne, deebi'ee namni biraa agartee sun yoo innillee agartee gabrummaa deebi'uu fedhe malee namni tokkollee ammaan tana kana keessaa waan tirfiin arganneef jecha ummanni keenya qabsoomanii tokkoomanii waan ofii tarsiimoon masakamanii eegasii tokkummaan wal jala deemanii waan ofii akka argatan dhaamsa isaanii dabarsuu barbaanna. Yoo tokkummaan qabaatiin ammallee wanneen isaaniin jedhu nama waa balleessu maqaa Islaamaatiin yoo waa balleessu argame duraan durfamee nama san irratti tarkaanfiin akka fudhatamu. Maali jennaan namni sun nama Oromoo diigu malee nama Oromoo waa tolchuu miti. Abbaa fedhes haa ta'u. Yeroo ammaan tan Oromoon nama isii gargaaru hajamtutti maqaa Oromootiin waa balleessuun, maqaa qeerroo Oromootiin waa gubuun, maqaa qeerroo Oromootiin mana ibidda nama qabu, mana amantii gubuun, nama amantii nama tuquun hin barbaachisu. Kanarraa uummanni keenya qulqulluu ta'anii nagaa ofii mirkaneessanii uummata haqa ofii barbaadu ta'anii yoo socho'an nasrii Rabbiitti waliin jira. Tumsa Rabbiitti waliin jira. Rabbiin abbaa haqaa gargaara. Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan jedhu zaalima yoo namichi miidhamee du'aa'ii Rabbiitti ol qabate قال الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين والله سيتم سأصيروا لين إيرتي شبونا من سر الدلقتنا سيدي بسال ربي نما ميدامين نما لفين ساجب نما فينا وفين أبي
nama gartee akka kaleessa duuba gartee akka kalee argine sanitti nama muka nama nyaachisu akka horii nama yeroo addaa tana keessatti 21 century keessatti ilmi namaa muka nyaata biyya san keessatti muka nyaachisan akka horii giddi re'ee muka re'een nyaan muka horiin hin nyaan. Kanaaf ummata keenyan tokkoomaati waan agartee tokkummaa caalaa ta durii caalaa wal qabadha. Amantii walin qoodina, sabaan walin qoodina, naannoo walin qoodina, tokkummaa keessan jabeessa, tokkummaa keessaniin rabbi biraa waa argattanii, tokkummaa yoo dhabdan ammoo kufaatii namni deebisee lafaa ol isin hin qabnetu isin dhufa jennee itti himna. Baarakallahu fiik. Ayyee Sheikh Abdirahim Doyyoo imaama masjida Tawhid ka magaalaa St. Paul Minnesota gaafinansi qabu dhaamsi Eid al-Adha ka bara 1441 hagasuma yoo dhaamsu waan hafettu jira jettu dhaamadhi deemi sa'aatillee waan deemaa jiruu fi kan callisin qabuun barbaadu. Ulfaadhu wanni dhaamnu walumaa galattiin ummata keenyaan irra deebi'ee ummata keenya qofa osoo hin taane ummata muslimaa addunyaa irra jiruun baga rabbiin iida kanaan isaan ga'e isaaniin jedha. Keessattuu warri afaan kana dhageettan inni kun iida barakaa iida nasriin keenya irra nuu dhufu rabbi bira abdii qabnaa kadhaa rabbiititti itti jirra jabaadhaa isiniin jedha. Akka ammoo Minisootaatitti boru yoo rabbiin keenya fedhee salaanni iidaa akki nu salaannu social distance eeggannee masjida keessattiin 6 feet addaansiisinee salaata keenya yeroo lama salaannaa. Salat tokko sa'a 8 salaannaa, tokko sa'a 9 salaannaa, namni haga dhufuu nama xiqqaadha, nama gartee haguma. Yoo bakkeen namni haga namni keessa dhaabatu ga'e masjida nama seensifnu akkasi salaannaa. Tasanirra hafteen inshallah warri rabbi laafiseef jum'aallee dhufuu danda'a. Kanaaf ijoollee fi haawwonni manumatti yoo salaatan yoo jamaa hedduu qabaatan mana yoo salaatan gaadhi jennaani. Kanumaan isaanitti dhaamachuu karaa kanaan agartee karaa miidiyaa keetii kanaan dhaamsa kiyyaan dabarsu barbaada. Walumaa galatti inshallah jajjabaadha ummata keenya hamileellee hin cabina hamilee hin cabina rabbiin waliin jira rabbiin nu gargaara. Amma Oromoon agartee yeroo hamileen cabdu bira kuttee jirti. Yeroo ijoolleen xixiqqoon yeroo agartee daa'imman biyya kana dhalattee namni ijoollee biyya tanaatu amma maal irraa eegganna ummanni keenya jedhetti rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka ibiddaa itti kaase dachii tana mara keessa ammaan booda qabsoon ummata kanaa duubatti illee waan hin deebineef rabbiin hayyoota keenya ka hidhamillee rabbi nu baasee biyya sanis biyya nagahaa godhee biyya namni martuu nagahaan keessa jiraatu rabbi nu haa argisiisu. Tatuun kun kan caalee nu Oromoon nama biraa caalla jechuu kennaa miti. Ummanni afaan keenyas nama biraa caalla jechuu kennaa miti. Afaan keenyas afaanuma akka biraa nama biraa kan nu dubbannu kan rabbi waliin nu kalaqe kun afaan agartee kan keen dubbatin ijoollee haadhaaf intalaan afaan isiin dubbatin jedhanii mucattii obbo Boqalaa Garbaati agartee haadha afaan isiin qara dubbattu ka isiin waliin dhalatte ka haadha isii afaan Amaaraatiin dubbisi jedhaniin giddi. Kuni dhiibbaa haga nagaya kana rabbi nurraa deebisaa insha Allahu ta'ala qalbiin teessan hin cabini jabaadhaa isiniin jenna. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala faraja isa biraa ta'e guddina isaatiin rabbiin gammachuu rabbi nu haa dhageessisu. Jabaadhaa rabbi nu haa milkeessu. Inni kun iida barakaa rabbi nu haa godhu isiniin jedha. Galatooma ulfaadha. Hayyee daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagantaan keenya ka gaafii fi deebii Sheikh Abdirahim Doyyoo imaama masjida Tawhid ka magaalaa St. Paul Minnesota ka isiniif dhiyeessine haganuma Sheikh Abdirahim asirra dhuftee yaada bilchaata yaada gorsaa waan nu kennitee fi ani maqaa hordoftoota maqaa kiyyaan hedduu isin galateeffachuu barbaada. Nagaan bula Eid Mubarak. الله يبارك فيك إن شاء الله بارك الله فيك.